akkuma argame kifla xoorii guddaan tokko naannoo Amaaraatti bittinnaa'eera. Faannoon rukuttee bittinneessiteetti kifla xoorii tokko. Inni kun egaa jetteetu hin ta'in viidiyoodhaan waraabamee loltoonni haala nama gaddisiisuun booji'amanii madoo kan ta'an inni kaan wal baachaa inni kaan wal tirsaa yeroo daraasha wayitti naqan hiriiranii mul'ataniiru. Akkasittiin egaa kan wantichi ta'e namni baay'een akka inni ajjeefamee loltoonni baay'een akka isaan ajjeefamanii jarriyyuu himaa jiru. Warra booji'aman immoo viidiyoodhaan waan ilaalaa jirruuf homaa waan sanatti daballu baay'een hin jiru. Garuu fokkorsuun inni jeneraalonni biltsiginnaa TV'tti as ba'anii fokkoran qophoofneerraa galaana diimaatti dhiyaanneerraa qoochoo baafneerra barrisuu fi reedsii geenyaa maal jedhu suni asumattuu faannoon kottee cabsiteetti. Asuma naannoo Amaaraatti jechuudha. Kana duwwaa miti. Naannoo Oromiyaa keessattis waraanni bilisummaa Oromoo iddoo garagaraatti keessumatti iyyuu giddu galeessa Oromiyaatti loltoota hedduu akka booji'ee fi kaan immoo madoo akka godhee dubbataa jira. Amma egaa rakkinni cimaanii wanti kun tokkoffaa uummata bira akka barbaachisutti ga'aa hin jiru. Maaliif wanti uummatatti himamaa jiru tokko waa'ee giddibiiti, lama waa'ee abaaboo dhaabuuti, ililleedha. Amma immoo kunoo ayyaanaan wal qabatee wanta garagaraa wanta biliclicee hojjetanitti agarsiisu malee rakkina qabatamaatti biyyi kun keessa galtee jirtu. Loltuun biyya kanaa gam lamatti qoodamee dargaggoon biyya sanaa inni kaan du'aa inni kaan ajjeesaa jiraachuusaa uummatatti oduun kun kallattiidhaan keessumatti iyyuu miidiyaalee gurguddoo biyyi sun qabduun himamaan jiru. Kanatu jira. Gama kan biraadhaan kun ta'uu isaarraan kan ka'e makalaakaa keessa naafuu guddaan dhageenyee jirra. Maddoonni keenya akka nutti himanii jiranitti naasuun kun wanti inni irra dhaabbatu makalaakayaan ijaarammisaa keessumatti iyyuu caasaan basaasa isaatii odeeffannoo loltummaa dhimmisiisee dabarsee warra makalaakayaa haleeluuf kennee ta'a malee akkamittiin hamma sadarkaa kanaatti rukutamna kan jedhu naasuu guddaatu galee jira. Yaaddoo guddaan isaan keessa galeera. Kanarraanis kan ka'e wal gaarreeffannaan sabummaarra dhaabbate makalaakayaa akka inni durumayyuu jabaataa dhufeera. Amma immoo sadarkaa guddaatti akka inni ol ba'ee fi cinaachaan wal ilaaluun akka inni jabaataa jiru makalaakayaa keessaa dhageenyeerra. Kanarratti kanumaan jechuu barbaada milkeessa. Baay'ee galatoomii. Wanni dabaluu danda'u tokko maa'inni amma waldaa qabataniiru warri faannoo jedhamaa jira. Waldaa qabatanii gara dasseetti deemaa jiru han jedhu ragaan baay'ee agarsiisaa jira. Makalaakayaan Abiyyi egaa akkaataa inni itti ijaaramee akkaataa inni humnaan ijoollee qabanii lafa leenjiitti erganii ijoolleen tu leenjii gaasha qabuun godhatiin sana booda bobbaasa Abiyyi dhimma hin qabu inni waa'ee nama booji'amee nama ajjeefamee nama waa'ee kanaa dhimma isaa miti Abiyyi. Haa ta'uuti makalaakayaan Abiyyi waraanuu akka hin dandeenye beekamaadha. Hooggansi isaas uumaa faayidaa hin qabu. Dheengadda kana muudama garaagaraa kennee utuu muudama sana hin fixiin dhagaa wanni kun inni ta'ee. Kanaaf amma sodaan akkuma ati jette sodaan makalaakayaa keessatti baay'ee uumameera. Paniikii ta'aniiru. Guyyaa tokkotti salphumatti amma kana sadarkaa kanatti kiblaxoorii rukutanii waldaa qabachuun salphaan ta'u deemee wanni ta'aa jiru kun makalaakayaan kana booda mooraaliin isaa already durumaa makalaakayaa jechuun bar waan loluuf illee hin beeku. Eenyuuf akka lolullee Abiyyiif lolta. Biyyaaf miti kanatti loltu. Sirna nugusa tokkoof nama tokkoof jettee nama faayidaa hin qabne tokkoof jetteetudha duuta. Namni du'u hin jiru harka kennata malee.
Kanaaf wanni kun Oromiyaa keessatti sirriitti argaa jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo booji'ee agarsiisaa jira. Waraana gurguddaa fudhatee. Amma magaalotuma naannawa Finfinnee malee iddoon kaanuu lafa makalaakiyaan taa'u akkasumatti wal bira daddarbama malee kufeera mootummichi kun. Already kufeera. Wanni nuyi kanarratti arguu dandeenyu qorqalbiin makalaakiyaa cabe. Amma dhaadannoo isaan jechisiisan laali itaan. Yeroo TDF'n waan inni jechisiise sana ammas jechisiisan. OPDO'n warra abbaa duulaan fa'aa namoonni amma warri duraas booji'amamtoota miti warri hundi isaanii warruma booji'amee deebi'ee OPDO ta'eetu OPDO ta'anii ammas immoo mootummaa qabatanii ammas immoo deebiseetu TDF'n TPLF'n dura dargii booji'ee godhe. Dargii keessa waraana booji'eetu OPDO ijaare. TPLF'n abbootii keessan boojinee rasiininis isin boojinee jedhaniitu jechisiisanii warra TDF jalqaba. Warri faannoos waanuma wal fakkaatu jechisiisanii. Kuni qorqalbii makalaakiyaa keessatti balaa guddaa qaba. Salphaan ta'u jechuudha. Lafa jirutti makalaakiyaan harka kennataa jira jechuudha. Kanaaf amma wanni jiru hooggansi makalaakiyaa kana booda jiru gara uummataa goruu malee Abiyyiif jecha salphachuun irra hin jiran. Abiyyiif jecha ijoolleen fichisiisuun qaban. Kunoo gara waraana bilisummaa Oromoo faana dhaabbachuu danda'u. Namicha kana ofirraa rimuuvii godhanii gara nagaatti ceessuu danda'u. Salphaadha wanni kana kan xumuruun. Namichuma kana ofirraa gaggeessu malee biyyi nagaa argata. Bokkaan hin caamarra. Bokkaan waraana Oromoo irratti bahaa lixatti kibbaa kaabatti Oromoo guyyaadha Abiyyi fichisiisu kun akka bokkaarraa caama. Namichuma kanarraa kaasu malee. Kanaaf salphina akka kanaa makalaakiyaan illee atiin callisee ilaaluu qabu. Waan jedhu nu asumaan dabarree Kaitaanu kan waan Abiyyi dippiloomaasiidhaan kufee lafa dhaqu dhabee hiriyoonni isaa mootummoota gamtooman yaa'ii walii galaa waggaa waggaatti gaggeeffamu asuma New Yorkitti warri biyya bushan hundi as New York jiru. Abiyyi guyyaa waggaa 7 guutuu hin dhufne barre New York dhufee qaamaan dhufee haasaa godhee hin beeku Abiyyi. As hin dhufne inni eessa dhaqe? Mooskoo dhaqe. Mooskoo Puutiin jechuun bar kasasamee jira waan ta'eef Awurooppaa keessa darbuu hin danda'u, Awurooppaa dhaquu hin danda'u. Dhiyoo kana gara Ameerikaa kana gara daarii irraan karaa Alaaskaadhaan seenee bahee lafa Abiyyi dhaqu laal. Dippiloomaasiidhaan kufee hongeen dippiloomaasii isa dhoofnaan lafa dhaqu as dhufee haasa'uu hin danda'u. Bakka namni dhalli namaa hooggansi addunyaa jiru dhufee dhaabbatee afaan danda'uun illee haasa'uu hin danda'u. Hin sodaata waan baay'eetu jira gaanni waa hedduudhaaf baqatan gara naannoo. Waggaa 7 guutuu utuu UN General Assembly hirmaatiin nama aangoo gadhiisuuf deemudha Abiyyi. Nama salphinaa jechuudha. Inni amma Mooskoo jira. Mooskoodhaan maal hojjetaa jira jedhanii itti aanatti dabalu. Amma laa waan kana argitee innaa ta'e itti fufiinsa propagaandaati. Amma wanta sadarkaa inni dhaqee haasa'ee nama akka haasa'u barbaadu sanaatti tun ta'in sadarkaa propagaandaatti kan wantichi jiru. Inni wanti inni akka namni haasa'u barbaadu waa'ee niwukileeriiti. Wanti inni itti jiru qabatamaatti garuu waa'ee propagaandaa tara aktivistiin tokko hojjetuuti wanti inni hojjetaa jiru. Dhageessee yoo ta'e yeroo hidhaani laga Abbaay sun yeroo inni eebbifamutu niwukileerii hojjennaa jedhee dubbate jechuudha. Waan lafarra hin jirre wanta homaa lafarra qabatamaan taane tokko. Amma immoo walgayii ofiisaatii Raashaanii yaadannoo yeroo itti boombii akkasii kana hojjetatan sana kabajachuudhaaf godhatan irratti kanayyuu na affeeraa jedhee kadhatee kadhaa meeqaan akka inni dhaqedha. Kan dubbatamaa jiru na affeertan malee du'eetan argama kan jedhu malee Abiyyiin namattis lakkaa'ee namni achiiyyuu namni namatti lakkaa'ee waamuun hin jiru.
Garuu kun akka inni dubbatamu waan barbaaduuf waa'ee niwukilarii kana dhaqee akka godhee kana tafaraaramee dhufee maal akka namni jedhu waan barbaaduu fi achi dhaqee Puutinii wajjiniin harka wal cabbatee kolfaa footoo ka'eera jechuudha. Waa'ee niwukilarii ilaalchise Haayile Sillaaseen dookumentii farrame qaba baay'ee. Jechuun Abiyyi miti kan kanantinii jedhaa jiru. Jaarsis bara isaa guutuu akkuma farrametti waraqata isaa rimmi nyaatee innis biyyoon isa nyaatee waa'ee niwukilarii karaa sana hin baane biyya sana kan waxalaa jiru beeladhaa, loladhaa, wal gaarreeffannaadha. Kanaafi namni biyyaaf dhimmu lafatii amma jette kana jira United Nation. Namni waa'ee biyya isaatii dhimmu. Waa'ee biyya isaatii namni fuulduratti tarkaanfachiisuu barbaadu lafa sana jira. Hundumtu olloonni biyyatti addunyaa guutuun kan United Nationitti miseensa ta'e mootummoota gamtoomaniitti kan miseensa ta'e hundumtu iddoo sana jira. Inni lafatti mul'atu barbaada qobaasaa waan ta'eef lafatti mul'atan ta'uu hin danda'u kun. Lafa addunyaa guutuu wal ga'ee yaada isaa ibsatudha malee kophaatti nama agulii akka isaatii tokko lafitti ol baasanii acabacabaniif hin jiru. Namni hundumtuu barcuma wal qixxee qaba mootummoota gamtoomaniitti. Hiyyeessis sooressis. Inni guddaanis inni xinnoonis barcuma wal qixxee qaba. Kanaafi barcuma wal qixxee sanarra teessee yaada uummata keetii, rakkoo biyya keetii, garatti biyya kee geessuu barbaaddu, tumsama akkamii akka barbaaddu, addunyaa akkamii akka arguu barbaaddu, amma isa Keeniyaa Ruuttoo waan inni dubbate. Biyya 54 cal jettanii Afrikaa keessatti gattanii tuffattanii raattanii mootummoota gamtoomanii jedhamaatti dhufuu hin dandeessan kan jedhu biyya isaa bira darbee rakkoo Afrikaa dhimma bakka bu'iinsa Afrikaadha dubbate. Kanadha namni biyyaaf dhimmu. Kanadha namni biyyaaf dhimmu. Inni bixxila propagaandaa ofiisaatii hojjetachuu barbaadu immoo anaaf naa cabacabaa kunoo lafa akkasiitti waan akkasii hojjedheeradha. Amma wanti Abiyyitti jiru waa'ee propagaandaati siin jedheera. Rakkinni jiru garuu rakkoo Itoophiyaa gaafa ilaaltu rakkina biyyi sun qabdu gaafa ilaaltu innamma waa'ee niwukilarii haasa'a. Niwukilarii sana yoo qabaatte rakkinni Itoophiyaan furamaa? Abiyyi aangoo irratti nafaa yoo niwukilarii qabaate. Dubbii propagaandaa odeessuu malee wanti godhamu hin jiru. Isa kanaafi loltuu biyya keessatti salphatee rukutamee qabamee madeeffamee inni kaan ajjeefamee hidhamaa jiru dhiiftee waa'ee kanaa haasa'uun nama akkamii akka ta'e sobduu nama biyya kanaaf hin malle nama ulfina hin qabne ta'uusaa duwwaadha kan inni salphina isaa agarsiisaa deemu malkeessa. Kana xumuruudhaaf egaa Abiyyi tokkoffaa maaliif UN baqatee yoo biyya taa'e balbala cufatee ajjeechaadhuma hooggana miti biyya keessa taa'eetuma nama rashansiisuu hooggana taa'eetu. Amma inni biyya keessa taa'ee nama wayii ergeetu dubbachiiseera. Salphina kana jalaa bahuuf jecha akkuma ximmatte maaloo nan dhufa waraqata naa ergaa waraqaa seensaa jedheetu gaafate. Maal kootu rakkoon qabu jedheetu Puutiin waameen